akkam jirtu badhaasni baalan durii baranaa yeroo kamuu caalaa falmisiisaa ta'uuf deemaa jedhamaatu jira. Maaliif jechuu dandeessu tokko tokkoon laalla. Galaana Balaa fi Ammayyoo Ittaanaa waliin jirra. Mee maaliif badhaasni baalan durii baranaa falmisiisaa ta'uuf deema jedhame? Egaa ammayyuu yoo Harikeeniin filatta ta'e fakkeenyaaf badhaasa baalan durii bara kanaa fi taphataa cimaan fiifaan waancaa addunyaa irratti filate badhaasa guddicha kana dhabuudhaaf deema. Laamiin Yamaaliin yoo filatte ammas taphataan cimaa fiifaan waancaa addunyaa irratti filate Roodriin lammiidhuma biyya isaatiin badhaasicha dhabuudhaaf deemaa jechaadha. Taphataan ganna 39 Liyoonel Meesii ka waancaa addunyaa irratti raajii nutti agarsiise isa yoo filattee jette immoo ammas gaaffii kaasa. Sababni isaa ka waancaa addunyaa nyaatetu jiru inni lammaffaa ba'e akkamitti nyaataa jedhama. Lakkoofsa isaanii yoo argite garuu Liyoonel Meesiinis nama gumaacha qaba. Umurii hamma kanaatiin waan guddaa agarsiisedha bara kana. Kilabaafis biyyaafis. Ammoo kilaba biyya Awurooppaatiin ala jiru keessaa namni taphatu kaadhimamaa ta'uu akka danda'u baramee jira. Garuu innis gaaffii kaasa. Faransaay keessaa fakkeenyaaf Kiliyaan Mbaappee yoo argitee jette isa yoo filatte dhuunfaadhaan bara ajaa'ibaa dabarse. Ammoo waancaa injifate hin qabu garee biyyaalessaas haa ta'u kilaba isaa wajjiniin. Harka qullaa jira. Kun maalinni gahumsa dhuunfaa malee injifannoon garee bu'aa hin qabu jechuudha yoo Kiliyaan Mbaappee filatte. Kanaaf baalandoorii baranaa eenyu injifataa ka jedhu abbaan fedhe yoo injifate kan gaaffiin irratti ka'u ta'uudhaaf deemaa jechaadha. Roodrii filadhu. Roodriin egaa waancaa addunyaa irratti taphataa cimaa fiifaan filatedha. Mee jalqabaa Roodriis yoo filatte jechuu kooti. Roodriis yoo filatte jiini tokko waancaa addunyaan ji'a tokko miti. Jiini tokko siizinii guutuu ji'oota 12 ji'oota 11 caala hagamta akka dhiibbaa akka qabu sitti agarsiisa. Ammoo gaaffiin kaasa. Kanaaf falmisiisaa ta'a akka baranaa. Waan bareeda kaafte. Mee jalqaba irraa taphattoonni adda baasni jiru. Fakkeenya badhaasa kana eenyu fudhachuu danda'a kan jedhu. Isaanitti osoo hin darbiin dura mee ulaagaa isaa dhaggeeffattoonni akka hubataniidhaaf maali wantoonni taphataan tokko badhaasa baalan durii akka argatuuf isa kaadhimsiisan yookiin immoo carraa akka argatu kan godhu maalidha? Egaa isa kana gaaffiin ijooni qabxiilee sadiitu jira. Ka jalqabaa gahumsa dhuunfaa bara dorgommii tokko yookaan ji'oota 12 keessatti taphataan tokko agarsiisudha. Gahumsa dhuunfaa gooliiwwan lakkoofsise ta'uu danda'a. Ittisa yoo ta'e fakkeenyaaf hagamta akka ittisa jabaa ture kan jedhudha. Jifataa yoo taate lakkoofsa gooliiwwan lakkoofsisteeti. Goolii karra eegaa yoo taate clean sheet isa jedhan hagamta akka gooliin sitti hin gallee isatu ilaalama. Tokko gahumsa dhuunfaa. Lammaffaa injifannoo yookaan troofii akka gareetti garee biyyaalessaa ta'uu danda'a yookaan kilaba ta'uu danda'a. Isa sadaffaan immoo amala. Qabxiilee ijoo sadan kanatu jira. Bara kana addatti immoo wanti dhufe maa'inni waancaan addunyaa waggaa 4tti si'a tokko dhufaa. Innis ulaagaadha. Kilaba keessatti gahumsa agarsiiste injifannoo argatteen cinaatti waancaa addunyaa irratti wanti agarsiiste ni ilaalama. Amma dibeetiin yookaan falmiin amma dhaga'amaa jiru tokko waancaan addunyaa qobaasaatti murteessituu injifataa baalandoorii ta'uu hin danda'u kan jedhu. Ammoo ulaagaa tokko dhiisuu immoo hin dandeessu. Waancaa guddaadha dhugaadha. Mee taphattoonni ammatti egaa wanta baay'eetu jedhamaatu jira. Taphattoonni ijoo badhaasa kana argachuu danda'u jedhamanii tilmaamaman haa kaasnu. Roodrii kan duratti kaastee ni jira. Mbaappeen ni jira. Laamiin Yamaalis dagachuu hin qabnu. Gumaacha guddaatti qaba. Dhuguma waancaa addunyaa irratti hamma eegame mul'achuudhaas baatu. Liyoonel Meesii duratti kaafteetta. Harikeenis immoo ni jira. Mee tokko tokkoon gaggabaabsinee haa kaasnu. Tokko tokkoon haa kaasnu. Harikeen irraa jalqabnu. Harikeen taphoota Bundesliigaa fi biyyaaf bara kana geggeesse keessatti goolii akka ajaa'ibaa galchaa ture. Goolii 73 lakkoofsise. Baay'eedha. Ingiliz wajjiniin waancaa addunyaa irratti sadarkaa sadaffaan xumure. Galchii 6 galcheeras waancaa addunyaa irratti. Galchii 6 galcheera. Bundesliigaa Jarman injifatee jira. Domestic Cup ka jedhan dabalataan 2 injifatee jira. Ingiliz wajjiniin silaa utuu xumuraaf ga'ee jiraate yookaan waancaa utuu injifatee jiraate gaaffiin qabu. Baalandiyooriin bara kanaa hagas marayyuu falmisiisaan ta'u. Ka biraa ka wal qabsiisnee kaasnu utuu Faransaayis injifattee jiraatte waancaa addunyaa.
baalandiyoor eenyu akka injifatu murteessuun ulfaataa hagas mara ulfaataan ta'u ture. Irraayyuu naasofnu ture. Sababni isaa Kiiliyaan Mbaappee Faransaay wajjiniin waancaa injifatee jennaan obvious ta'e jechuun ifa ta'a eenyu akka fudhachuu danda'u. Ulfaataan ta'u jechuudha. Harikeen kaasne irraa Mbaappee kaasteettaa. Mbaappee taaceenu. Mbaappeen bara dorgommii kana Champions Leagueidhaan abbaa riikardii goolii hedduuti. Laaligaa Speen bara kanaa keessatti abbaa goolii hedduuti. Waancaa addunyaa gubbaatti abbaa goolii hedduuti. Kophee warqee injifatee jira. Bara ajaa'ibaa dabarse. Garuu Real Madrid wajjiniin waancaa injifatee hin qabu. Faransaay wajjiniin waancaa injifatee hin qabu. Kanaaf individual brillianceedhaan yoo ilaalte hagasaan taphataan dhuunfaadhaan milkii argate hin jiru bara kana. Ammoo milkiin dhuunfaa qofti baalandiyoorii si argamsiisaa gaaffii jedhutu. Waan bareeda kaaftee mee roodrii taa ceenu inumaa kan roodrii baay'ee falmii kaasa. Waa'ee roodrii gaafa haasofnu bara 2024 baalandiyoor taphataa injifateedha roodriin. Bara sana Manchester City wajjiniin shaampiyoonaa Ingiliz ta'ee jira. Waancaa Awuroopaas Speen wajjiniin injifatee jira. Waancaa Awurooppaa irratti inumaayyuu taphataa cimaa dorgommii sanaa ture. Sababa sanatti haala falmisiisaa ta'in tarii erga sanaa booddee egaa inumaayyuu isa caalayyuu falmisiisaa akka ta'u ka baranaa ta'a. Bara sana Vinicius Junior Real Madrid wajjiniin waancaa Champions League Awurooppaa injifateera. Real Madrid wajjiniin immoo Laaligaa Speen injifateera. Amma gaa taphataan kun miidhamarra ture waancaa addunyaa irratti yeroo deebi'u mataasaa ga'umsa guutuun hin turre. Ammoo gara xumuraa taphoota 8 waancaa addunyaa Speen taphatte marayyuu taphateera. Gahumsi isaa sarara gidduu irratti ajaa'iba ture. Egaa silaa amma falmii biraan ka'aa jiru waancaa addunyaa irratti Roodrii moo Meesiitu taphataa cimaa dorgommii kanaa ta'uu malee gaaffiin jedhuun ka'a. Egaa silaatu Meesiin injifatee jiraate sunis gaaffiin ta'uuyyu. Amma Roodriin fiifaadhaan filatamuun isaa waancaa addunyaa irratti taphataa cimaa taphichaa jedhamee dorgommichaa jedhamee filatamuun isaa eessuma ji'uma tokko keessatti dorgommiidhuma kana keessatti silaa maqaan isaa iyyuu ka'u ture waancaa addunyaa injifachuu isaa hordofee ga'umsa agarsiisee hordofee yeroo dheeraa miidhamarra turre gara dibeetiitti dhufeera. Amma waa'ee isaa ignoor gochuu hin dandeenyu. Achuma wal qabsiisni mee kan Laamii Yamal kaafu lammiidhuma Speen inni egaa Laaligaa irratti baay'ee milkaa'eera. Waancaas fudhataniiru. Garuu waancaa addunyaa irratti hamma eegamee mul'ifne fiifaanis isaan badhaafne. Tarii badhaasa keessa isaan bisuu dandeenya. Inumaayyuu ammoo ulaagaalee badhaasni baalandiyoor ittiin kennamu gaafa laaltu warra kaan caalaa kan saatu madaala eeggatee mul'ata. Bara kana guutummaa isaatti gooliiwwan 26 fi kubbaawwan goolii ta'an 21 galmeessee jira. Lakkoofsi kun baay'ee xiqqaa miti. Dhuunfaadhaan ga'umsa dhuunfaadhaan baay'ee gaarii ture. Laaligaa Speen keessatti Baarseloonaa wajjiniin Laaligaa injifateera. Waancaa addunyaa Speen wajjiniin injifatee jira. Injifannoowwan gurguddaa garee wajjiniin argateen madaala isaa ka eeggatedha. Garuu akkuma jenne immoo waancaa addunyaa irratti akka ta'utti of hin mul'isne. Silaa utuu taphataa cimaa dorgommichaa jedhamee jiraate gaaffiin qabu ture. Yookiin immoo galchiiwwan babbareedanitti beekamu yoo baay'isee galchee jiraate. Fakkeenyaaf Roodriin takkallee hin gashine. Ammoo garee Speen isa akka sibiilaa jabaatu sana utubeera. Goolii tokko qofatu galee Speen irratti dorgommii waancaa addunyaa gubbaatti. Tapha 8 keessatti galchii takka. Innaa madaala eegee utubaa Speen sababa ta'ee fi Roodrii kaasta. Dhugaadha. Shanaffaatti ceenu. Taphataa addunyaa maqaa isaa deddeebiin kaaftu. Keessumaa waancaa addunyaa baranaa irratti Arjentiinaan osoo qoramtu innuu garee isaa keessumaa ga'umsa garee isaattiin gammachuun qabu ture. Ammoo deeqaawwan xumuraa irratti galchiiwwan galchaa akkasumas immoo galchiiwwan carraa uumuudhaan guddaa gumaateera. Umurii isaas 29tti galchii 8 gahe waancaa addunyaa irratti taphataa ga'umsa guddaa qabudha. Kana duras deddeebiidhaan badhaasa kana injifateera. Isa dorgommii kana keessa baasuu dandeenya? Hin baasnu. I think ogeeyyiin kubbaa miilaas baasaa hin jiranii. Silaa utuu waancaa addunyaa nyaateera ta'e kana caalaa wantichi badaa falmisiisaa hin ta'u ture waa'eensa. Ammoo waancaa addunyaa irratti gooliiwwan 8 lakkoofsiseera. Umurii isaa gaafa laaltu
gumaacha dorgommii kanarratti godhe gaafa laaltu sirriitti maqaan isaa baalandiyoorii kan wajjiniin hin ka'a. Yeroo riikardii ta'e yeroo 8 baalandiyoorii kan injifatee jira. Egaa daawwattoota keenya taphattoota ijoo ta'an Meesii, Imbaappee, Laamin Yamaal, Harii Keen akkasumas immoo Roodrii kaafneerra. Isin taphataan biraa badhaasa kana fudhachuu qaba jettanii yaaddan ni jira. Lammaffaa immoo taphattoota kanneen maqaa isaanii dhoofne keessaa eenyutu waancaa kana yookiin immoo badhaasa baalandiyoorii kana fudhata jettanii amantu? Jalatti nu barreessaa.